Guys, har'a akkuma argitanii buna dhugaa akaayii akka kasalarra taa'a wareessaa ni jira. Yaa namni waan laayif isaa keessa jiru qabatee as waamee dhiire. Kanaaf isin immoo yeroo akkasitti nu ilaaltan kana maal jettumi maal isinitti fakkaanna? Warri nu jaallattanii viidiyoo keenya laayikii godhaatii waliin tura. Warra kaayii boqqolloo yaaddanis immoo isin affeerree jira. Akkasuma warri buna barbaaddanis immoo yeroo hundumaa waamicha keenya dha'oo nyaannes hodhunnis yoo maal taanes isinitti tollaan isin affeerree jirra. Nagaan isiniif haa ta'u. Jartuu jarra galata waaqayyoo. Yaa akkuma argitan obbo Gammelluu gammataniiru. Isuma takka saasaa oola ta'e namni kaanis akkasuma ta'e hin beeku. Namni isatti malee hin bilbilu ta'e waan hin beeku hin qabu. Ati immoo yeroo hundumaa komii baay'ataa kanaan hin jenne garuu har'a isinitti machaa jira gaa'is. Kanaafuu natti faradiina. Inni akkasitti yeroo sababnee teenyee akaayii akoofnu kanaa buna dhunnu maal jennu baay'een keessan hawwuu dandeessu. Rabbi yaada muraada keessan biraan isin haa qaqqabsiisu. Waan akkuma keessan waan ture har'a keessan jiraa warra na duuba jirtanis immoo nagaan asiin biraan isin haa qaqqabsiisu jechaati. Boqqolloon kun boqqolloo muka isaarraa falfalleera jechuudha. Kana kaamaa jiru kana boqqolloon tawadduwaal waddadee jira. Kana jechuun egaa magaalaa nuti keessa jirru keessa boqqolloon baasuu hidhanaan illee hin beeku. Garuu amma murtii sadii birribba tokko galee jira jechuudha. Gannaan wal qabate yaa ganni galee jira. Akka jaabaatti bichiqicicicichaa jira. Yeroo namatti qorru otoo no'a keessa dhaqee yeroo otoon qorra keessa dhaqee nama jechisiisaa malli nama meeqa keessumaa qeemamoonni immoo baay'ee nu rakkisa. Amma achiitii baay'ee amiti hiree keessumaa warri Saawud Arabiyaa jirtanii ho'isaa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Garuu immoo akka fedhanii bakka barbaadan hin jiraatan akka fedhii ofiitti danda'a. Nu biraa immoo qorree toyyoona kanatti jiraadhina jechisiisaa jechuudha. Baay'ee tokko qorra biyyi kuni. Bakka nuti amma jirru kun jechuudha. Kanaaf yeroo dhuftanii waan komfortibilii ta'e waan intina maqaasa waan akka kobbortaa fa'aa roob gaawanii jechuudha. Fooxaa lallaafaa isaa xixiqqaan jira miti isa fidadhaa kottaa. As dhufteen jennaan namni mukaan siin tuqu namni siin keessumsiisu hin jiru. Dhageessanii miti qimamocha gurra keessanirraa yaa'u keessumummaan qabdan jechuudha. Keenyaan guyyaa 2-3 bultanii booda gilmichaa nama biyya keenyaan dandeessan. Kanaafuu ana fitta lamaan hin dhufineedhani. Buna dhugaa buna jalqabneetu jirra. Obbo Gammeen kun akkuma argitanii haasawaan addaan na jalaa hin citiin jedheetu haasaa jira. Silaa buna irratti fataa jechuuf turre inni immoo gurratti lugamatee jira. Isanni haasaa jiru sana immoo akkasiin dhageenya birraa mi'uuti godhe ka. Waan bilbilaan haasaamu waan firaayiveetii ta'e mistira namaa dhaga'uu qabdu hin qabdan. Kanaafuu anuma gosa barattan kana isinii wayyee irraa rimuuf godhe. Achiin booddee anaaf asteer asaasne yeroo gamsiisnu kolfine yeroo gamsiisnu wulliq buna keessa akaayii keessatti dhiise. Akaayii boqqolloo baay'ee jaallata. San booda maal gochuuf kaane anaaf asteer akaayii akoofne akaayiin bilchaate qaqqabe isa booda mul'icci goone saayinaa duwwaa goone inni yeroo nullee bu'u. Maal goona dideekaa kan abbaarra beeku budaadha jedhani. Bakka asirra basnullee biitii haasaa buna dhugi qursii nyaadhu naanii bakka jedhee wareetti goree jechuudha. Nuti immoo akaayiin boqqolloo yeroo akaamii lafa taa'u hin goggoga. Yeroo goge immoo namni nyaatu. Kun asteer kaatee irraa baastee isa booda akaayii keenya qaqqachi goonee mul'is goonee saayinaa duwwaa gooneetu eegutti jirra jechuudha. Haga xumuraatti hordofaa. Tii akkuma isinitti tolee godha. Warri haaraa taatanii sabiskiraayib gochaa jirtanii dhugaa dubbachuuf jecha isiniif hin qabu. Baay'ee tokko galatooma. Baay'ee nu jajjabeessitu isiniif hin hafne. Yeroo hundumaa nu wajjin jirtu yaadni keessan saabastaayitii keessanii kunoo akaayiin haala kanaan bilchaatee jira nyaadhaa nuufillee eebbisaa jechuutii barbaadeeni. Inni kan biraanii viidiyoo akkuma jirutti isin hordoffii keessan itti fufaa waan ta'e tokko isinitti haasa'uu fi kun obbo Gammeen dhufe akaayiin hin jiru saayinaarraa waan odeessaa olee of immoo natti himaa jira. Jaarsaaf jaartii tokkotu wal dhabeedhani rakkoodha. Jaarsaaf jaartiin biyya keenya yommuu waaqayyo walitti araarsee qabban hedduu buuse malee bataam rakkoo nu ga'is. Inni akkasittiin sabsabbii jedhanii bakka tokko ta'anii namni yeroo waliin haasa waliin nyaatu waliin dhugu waliin fataa zanaa jedhu waliin taphatu yeroo isaan baay'ee tokko nama hawwisiisa. Garuu akkaawwanitti lafaawwan hin ga'anii guyyaan adeemsaan tartiibaan isteeppiitii yoo ta'e malee waan qabdan harka keessan irraa xumurattanii kan isin hawwisiisu ta'e bakka hawwita waaqayyo isin haa ga'u jechaati. Mucatti tokko wajjin sooshaal miidiyaa kana irratti galbeenne buttaa jiraadha isheen. Guraageedha buttaa jiraadha.
biyyuma namaa kanattidha kan wal beeknasuma miidiyaa kanarratti innaa obboleettiin kun biyya arabaa hojjechaa turte mana wayii jalqabdee ton xumuriin galte har'a ishiin erga biyya galtee waggaa arfaffaa ishii qabattee jirti jechuudha. Mana sana isa jalqabde sana diiga galtee bakka sanatti hin deebine sanuma keessa deemsuma keessaa haalli mijachuu fi didee inni heerumtees immoo erga gaa'ela godhattee daa'ima godhattee baay'ee tokko tankaraattatte jechuudha. Kana kan isinii kaasnuuf yeroo biyya keessa geenyu akkasiin dhuftanii asitti hin rakkanneefi anuma dabalatee jechuudha. Kanaafuu waan harka keessan irraa qabaattan biyya achi teessanii waan biyya keessa jiru jireenyi namaa maal namaa sin hawwisiisee otoo hin taane kan keessan kan ta'e lafa kaawwattanii xiqqaattis guddattes kan ofiitti hamaan hin ofiini jedhani. Maatiin kee firri kee riyyaan kee lammiin kee maaliin kee yoo qabaatte jaallata kan kanaan achi dhuftee yoo danda'anii keessummaa torbee tokko si ashqabbaxu si ho'isu isa booda dura birrii ergitame tiiree kanaaf kabaja qabda. Gaafas dhufte garuu sinin dhaabbata waan ta'eefu galagalanii sin ilaalanii jechuudha. Mukaan sin tuqanii keessummaa torbee tokko bichaa qabda nama kan biraayyuu achi dhufte taanan. Kanaaf kan kooti kan jettu erga maatii kee bira geessee kan kooti kan jettu kan keessi keetti daddammaqee kaka'ee hawwee bira qaqqabuuf ariifattu dirqama lafa kaawwattee dhufuu qabda. Innaa mucattii wal barre isiniin jedhu sanaa wanti fakkeenya isinii fudhee akkuma isiniin jedhe mana jammartee otoo hin xumuriin galtee heerumtee daa'ima godhattee tankaraattattee mana kiraa waan meeqa taate erga dhuftee waggaa 4 manitti sana akkuma taatu taate haga tokko sharaa walitti bubbuttee bakka maaltee wawwaxxartee maal gootee kaleessa viidiyoo hojjettee turte jechuudha. Gara mana sanaatti galuudhaaf kiraayima keessa ba'uun malee mana sana keessa fixattee finishingii xumurtee itti galaa jirti jechuu miti. Innaa baay'ee tokko gatii nama kaffalchiisa aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. Kanaafuu waan harka keessan irra jiru osoo hin xumuratiin waan barbaade yoo ta'e achi sana maatii yaaduun jira, dadhabuun jira, ifannaan jira. Ija namaa dura deemu waan miiqatu jira. Ijoolleen madaamii waan miiqanuun jedhanii nutti tufan nutti ragatanii qoshaashaa taaneetu jira jechuudha. Wanti obsa nama dhowwatus ta'ee otoo jiru innis immoo kan isa caaludha waan ta'eefu jabaadhaa isiniin jechuutii barbaadeen kun isinii barumsa nama keessatti of argee fi isin fayyada jechuudha. Innaa guyyaa kaleessaa viidiyoo hojjettee gara mana sanaatti galuudhaaf agatee tokko galuu yeroo jedhamu wanti xiqqoo wayii sirreeffatte malee as kana ta'anii mana xumuruun baay'ee tokko ulfaata. Kana isiniin jechuun bakka jirtan keessatti wanti isin keessa hartaan abdii isin kutachiisee biyya koo maatii koo daa'ima koo mana koo jechuu dandeessu. Garuu as yoo dhuftan immoo isa siitu caala waan ta'eef jabaadha isiniin jechuu barbaadeen mucattiin mana kiraa yoo xiqqaate jecha waggaa kana keessatti yeroo 10 ol jijjiirteetti. Baay'ee tokko ulfaata. Mana kiraa isiif achi deemanii jijjiiruu jechuun kana biraan daa'ima godhattee maal taate. Innaa akkasii isiniin jedha kana maaliif hin kaasee yeroo akkasitti taa'anii yeroon achi jiranii maatii nama wal faana taa'ee nyaatu dhugu haasa'u waliin bahii galu maal jedhu. Baay'ee tokko nama hawwisiisa garuu gama laalanii gama taawwanii fotoon taanii kan ofiyyoo hin taane ta'e innaa rakkoodhaa uummata keenyaa waaqayyo sinaa gargaaru biloogii keenya wal qabatee dubbiin baay'ateef harreettiin fe'anii jedhani waan akkasii kanaa isin itti fayyadama isin fayyada waan ta'eef of dhaggeeffachuu qabdu roggalee kam gochuun qabaa maal ta'uun qabaa kan jedhu. Innaa kana fakkaata gaaffii biraa kan isin na gaafattan itoo hin deebisiin hedduun isaa jira. Isa immoo ofii koroon bira ga'ee wanta sana argi qabatamaa isaatiin malee akkan isinitti himne duraan iyyuu ni beekti waan ta'eef fuulduratti